malee afarsaa qofa gaafattaami. Kana fincilaalleen barbaadee fi badiitti muruu barbaadee tananii jalqaba safuu hawaasaa cabsee haadha arrabsuu isaatti jechuudha. Tokko miidhuun akka hunda miidhuuti, tokko waamuun akka hunda waamuutti waan ta'eef iyyuu haadha afarsoo arrabsaa haadha isaa kabachiisuu hin danda'u. Yeroo jechan taane sana fayyadamu jechuudha. Kanaaf ofirraa jalqabii alfaabeetiidhaan jalqabnee ati sirra deemna jedhe. Waan balleessite tarreessiti dhiifama gaafadhu. Garuu keessi kiyya naa fudhatamne obsaan dhuguma sitti bakka araaraa kanatti. Maali na jedhaa ilaa jara na dhageeffadhaa dhiifama nama gaafachuun akkaataa qaban. Tokko afarsoo dhaabbamman gadi ba'ee daarektii nama 2,000 irratti uummati walloo horii jedhee wanta nuun jedha jechuu akka waan nuyi xabaqaa namaa bitamnuuti. Nuti immoo erga sanii kaanitti nama arrabsine waan ta'eef darajiin manaatiitu akkataatti koraan qaba fakkeenyaaf yaanee tokko jettee 2 jettee 2 jettee 3 jettee waan ta'eef. Kana asitti ani garuu yoo dhiifama kan fudhatte rakkoon qabu nan gaafadha. Garuu naa fudhatama hin qabu. Tartiiba badii dhiifneeti tartiiba maqaa keetiitiin Ahmad waan taateef siin jenne siin jedhe beeku. Al tokko dubbachuu hin dandeessan kaasin amma qaama wal bira jirtan wal hammachuu hin dandeessan yaa markii. Akkasitti naaf hubadhu. Akkatti miidhamtu hin barbaadu mooti. Jedhi. Hayya uummata keenya uummata Oromoodhaa uummata bal'aa dogongora hojjetameef rakkoo hamaan sababa keenyaan gaggeeffamee jira. Sana hunda badii akka ta'e beeknee jirra. Uummata keenya uummata sikkoo mandoo dhiifama guddaa. Fuudhaawwantu warra ati aarsitee isaanis immoo si aarsaniinis tuutti dabaltee nutti tola booda irratti deebii dandeessa garuu yoo sagaraa siin geeji. Uummata akka jirtu ta'e jechuudha. King Ahmed. Ummata lamaanuu dhiifama gaafadha King. Ummata Walloos, ummata Oromoos. Bar gaafadheeni amma gama keenya ummata sikkoo mandoo dhiifama guddaa. Ummata sikkoo mandoo jette kana ummata kiyya ummata sirraadhe ummata Walloo walumaa galatti ummanni Oromoo jedhi akkasii yeroo sadi dhiifama gaafadha isin hunduu yoo ka dhugaa barbaadan taate. Dhiira keessa seenee nama arrabsee akka ummanni kaanilleen akka dargaggoon kaanilleen Walloo arrabsaman gooteetta akka qeerroo. Gocha kanatti hunduu Oromoon hunduun gammanne waan ta'eef ummata bakka sadiitti qoodanii dhiifama gaafatan natti tola. Isa dhugaa rabbii jechuudha. Oromoo jedhaniituma gaafatanii boo ummata Oromoo bal'aa gaafatanii. Bakka ummatuma Oromoo bal'aa inni gaafanna kalaas. Afarsa kan jalqabaa isaatii yaamtee jirta kan Oromoo kanatti nu dabalii keessaa nu bahe. Jechuun fakkeenyaaf amma sikkoo mandoo wanni jedhee maal seete ummati sun akka gammaduuf fakkeenyaaf amma ummata Walloo jedhanis amma ummati waan gammaduuf haamilima ummataa eeguudhaaf jiran rakkoon qabu barkun. Maalinnaan namni dhugaadha haamileen nama hedduutu qameera namni miira keessa galeen nu arrabsaa ture waan ta'eef. Gabaabessa yaake gabaabessa dhiifama uummata Oromoo bal'aa jedhiiti kalaas bira kutere amma warra sin komandoo gaafattee jirta amma. Hayya uummata keenya uummata Oromoo akkasuma Ahmad miyoota godhadhu ngahaa fixatoonni hoggaanni fixate namni kennamee haa dubbatu. Bar silaa abbaan mana hogganuu qabu silaa nama tokko ture kalaas rakkoon qabu. Ummata keenya ummata bal'aa ummata Oromoo keessattuu ummata irra dhalate ummata Walloo jaalatamaa fi kabajamaa dhiifama guddaa dogongora uumamee fi hundi keenyatti dogongora sana fudhannee jirra waan ta'eef dhiifama guddaa isin jennaatti aansee immoo ummata keenya ummata Oromoo kutaa 10 takka dhiifama guddaa hawaasaa isiniin jenna. Galatoon. Afarsa Usme itti aana usme biraan jira waan ta'e afarsaa miti usme tartiiba irra naayi. alfaabeetii maqaadhaaf hin deemee jiruudha. Usme. Okay, hundi keessanuu galatooma. Gochi dalagame kun gocha sirriitii miti isin guutuu badii balleessitanii dhiifamaa jettaniitumaan dhiifama nama fudhachiisaa jirtanii ani garuu akka agartee wanni badii balleessinillee hin jiru badii namni balleessan irratti deebii kennan irratti badii ta'e malee wanni biraa takka illee hin jiru hangama kiyyaan uummanni Oromoo guutuun gochi dalagame kun gochi sirriitii miti jettanii erga isin guutuun kan fudhattan taate
akka uskutti waan dalage guutu dogongora erga jedhame anillee immoo namni qabamuun miskiinni tumamuun waan dogongora jedhee amanu ummanni Oromoo guutunuyyuu dhiifama isin jechuu barbaada. Galatoomaa. Tasbii akkuma fadhi jedhe walaa qixxaawu booda wannoo taa'an ta'eef ummata kiyya ummata walloo dhiifama jedhi ummata kiyya ummata arsii dhiifama jiraan Oromoo jedhe isi haa walqixxumatti amma walqixxummaadha waan ta'eef akka godhu tasbii kiyya. Uma rakkoon qabu ummata irraa dhiifama gaafachuu rakkoo miti. Walloo qofa osoo ta'e kutama mara wal dhaqqabe. Takka maqaama waami. Ayyee kutaa Oromiyaa guutuma qabaama. No ummata walloo jedhi ummata walloo dhiifama gaafatu. Ummata kiyya ummata walloo. Ummanni walloo bal'aa yoo karatti aartan taate hundi keessatti dhiifama akkasuma ummanni sikkoo mandollee ummanni kiyya kabajamaa irraa dhalate hundi keessan yoo kanatti aartan taate ummanni Oromoo dhiifama. Jira kan bira. Galatoomi abdi aga afartoo deemu afartoo lafa tokko bare abdi silaa fixatee jiraayyuu haa ta'u eega keessa jira. Afarsoon eessa jira kan afarsoon hin jira amma kana keessa. Dindeebi ala tokko bare si afartoo. Abdi rabbisaa kabajuu eeggaddumaa ofiin fixatee galatoomi abdi rabbisaa kabajuu eeggaddumaa fixateeyyuu haa ta'u mootu har'allee duraatti rawaan jirtuuf irra deebi dhiifama gaafatuun guddina waan ta'eef dhiifama jedhe abdii kiyya. Ayyee galatooma isinillee asitti walitti qabamtanii naga buusuu keessanii fi an akka nama tokkotti ilmaan sikoo fi mandoo ijoollee aarsidha hunda keessanuu akkasuma ijoollee walloo ummata Oromoo kutaa 11 dhiifama isin gaafachuun isinitti xiqqaata silaa wanti biraa barbaachisee waan anaan barbaachisu yoo lubbuu kiyya dabarsuu taate wallaa akkaan akka isin barbaadan isinii ta'u waan isin natti murtan isinii fudhaa dhiifama isin gaafalle warri duraan na jaalattu na kabajuu har'allee sababa saniin jaalala kiyyaa fi kabajanaaf hin dhabini akkuma duraanitti ija duraanitiin nalaali siin jaa miira kee galee aarii kee garee waa baay'ee afaaniin isin jaa ture dhiifama naaf godha ilmaan Oromoo hundi keessanuu sorry. Galatoomi Afarsoon deebisiisa bakka kiyya na dide ergadde as jala taa'aa jira jedha. Ol deebisaa yoo warri mul'atu laaf yannu. Argaan jirru mar. Ayyee. Rayo. Sorry, bilbila tu narratti buutu ani waan jettan illee dhageenyu sagaleen kee jiraate bilbila narra bu'aa yeroo tokko saniif narratti shabakaa waan jedha. Wanni jedhaa turan afartaa kiyya wanni jarri jedhaa turanii fakkeenya Kingi Ahmadi ummata kiyya ummata sikkoo mandoo ololuma asirraa deemuuf ololuma nu kaafne ummanni miskiinni walitti bu'ee dhiifama nuuf godhaa jedhe lammata irratti ummanni isin irraa dhaladhe ummanni wallolee dhiifama naa godhaa jedhe sadaffatti walumaa galatti kutaan Oromoo Oromiyaa 11 hundi keessanuu warri isin mufachiifne dhiifama naa godhaa jedhe akkasii asillee ummata kiyya ummata walloo jettee eegaltumaaf karratti kaa'e usmiyyee faantillee abdilee hunduutu baratan inni qofatoon. Okay. Ulfaadhaa galatoomaa warri waan kana irratti ta'abdanii irratti dadhabdanii hamma sa'a kanaa jara keenya abdii isaalleen achi Itoophiyaa irraa hanga sa'a kanaa inni almost nan beeku inni waggaa 2-3 ol isa beekaa jira asirratti hagaan arge Facebook irratti durii kan isa beeku akka takkaa irraa arge waggaa 2 waan akka waggaa takka waan waggaa 2 waan akka sigeessuun argeedha. Kanaaf qeerroo namni as keessatti hundi keessan namni rakkoo irraa qabne tokko illee jiru ijoollee wallootis rakkoo irraa hin qabu. Ani dhugaa dubbachuu fi maqaa yoo dubbanne dhugaa rabbii yoo dhugaa saniin araaramnuu feetani. Ani tokkoffaa nama kana lafaa ka'ee eenyullee arrabsu kutaa kamillee lafaa oluma ka'ee zimjee akkanumatti arrabsu jechuudha. Himadhee namatti dubbadhee walaasa'ee gadaasa'ee yoo nama biraa dhabe nama kanas yoo arrabsuu baadhellee duran ilaala jechuudha. Nama isaanii nama jajjabaa nama bakka san dhaqee waan sana akkas ilaalu wallahi dhugaa dubbachuuf mucaa nama qabame sunillee maqaan isaa akkas ture. Inkilaas maqaan isaa akkas ture. Gurraacha mucaa amma jedhu kanas maqaan isaa akkas ture dhugaa yoo himne jechuudha. Nama 5-4 waan akkasii si jedhee iskiriishuutii qaba kan geejjiba hin qabne jechuudha. Achirraa miira keessa galee namni kun ni sila ijaan hin agarre moo maali attaayila jaamsi as jala jiru kun ijoollee wallooti ragaa bahuu danda'a jechuudha. Itti madhee keessaanillee aboo jaamsi ijoollee sanii teessanii
nama kan ijoollee walloo tananii jaalanna waa jechuun hin barbaadu. Garuu kutaa biraa hedduu arrabsaa ijoollee teessanitti qunarraa dhorgaa jedheen itti madhe jechuudha. Achii ka'een dhiise san himannaa dhiisnee galatoomaadhaan ulfaadhaan ammoo gabaabinumatti hawaasni ummanni walloo qaaliin ilmaa warqituu yoo natti mufattanii jiraattan dhiifama. Akkasuma hawaasni guddaan irraa dhaladhe ummanni Oromoo dhiifama. Akkasuma hawaasni an keessaa ba'e hawaasni si komandoo yoo natti mufattan dhiifama isin jechuu barbaada. Kanaan ala haasaa biraa hedduu hin barbaadnu galatoomaa ulfaadhaa warri waan kana milkeessitanii nuuf jiraadhaa. Kinga Ahmad dhiifama jedhamee onni dhuma keerraa. Akkasii gaa obsaan kun yeroo baay'ee natti qabee ragaasla bakka mala silaa viidiyoo ba'an ture rakkoon qabu. Uummata keenya uummata Oromoo rakkoo kamuu dhuftu waliin taanee ni furraa jennee yaadna gara fuulduraatiifis keessattuu uummatni Oromoo gaagama hamaatu nurra gahaa jira karaa diinaatiinis walitti dhufneetu rakkoo keenya furuu dadhabnee jirra adda wal qoonnee waan rakkoo keenya natti fakkaatu. Carraa naa kenna. Ayya. Kun aadaatti manduqqoo yoo carraa naa kennitan. Ayya obboleewwan keenya hawaasa dhiifama gaafachuun waan guddaadha. Garuu wanni biyyatanii wallaalle gaafa miidiyaa kanarra dhufnu bakka tana gastii ol sheennee haasofnu akka namni nu arrabsu biyan. Akka namni waan fedhe nu hin jiru biyan. Sababaa saniitiin ammoo bakka kanatti wanni ati hawaasaa gurra kennituuf jira wanni gurra hin kennineef jira. Laafaanis dureessinis